Egaan kabajamtoota hordoftoota koo kunoo WhatsAppii keessaa seennee jirra jechuudha. Banaanna WhatsAppii keenya akka WhatsAppii keenya bananneen kunoo gubbaarra mallattoo tuqaa sadanii jirtu kana tuqna jechuudha. Mallattoo tuqaa sadanii gubbaarra akka tuqneen barreeffama dhumarratti nu dhufe kana tuqna jechuudha. Waan fi ani garuu baasawii ani afaan Oromoo irra godhadheetiin jira jechuudha. Barreeffamni koo yookiin immoo WhatsAppiin kan koo afaan Oromootiin jechuudha kan naaf ergaa naaf dabarsu. Kanaaf iyyuu immoo yoo yaa shama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jalatti argamtan jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbiin isiniin jedha. Anaaf haa dhufu baga nagaan dhuftanii hundumti keessan iyyuu seenaa manni mana keessanii isiniin jedha. Egaan guyyaa har'aa wantoota xiqqoo WhatsAppii keessatti waan haaraa argee wayii isinii qabadhee dhufeetiin jira. Kanaaf iyyuu wanti kun immoo iyyuu namoota hunda keenyaaf iyyuu faayidaadha jedhee abdiin qaba. Maaliif yoo jettanii egaa nuti hundi keenya warri biyya ormaa keessa jirru namoota muraasa keenya yoo ta'e malee muraasni keenya siimii ofii isaaniitii bitanii nuuf kennu waan ta'eef yeroo nuti onlaayinii garagaraarra seennu onlaayinii sanaan nu hordofuu danda'anii jechuudha. Sa'aatii itti nuti seennee baane sa'aatii itti agam akka nuti onlaayina sanarra turre nu ilaalanii jechoota adda addaa nuun jechuu danda'anii yookiin immoo neetwoorkii keenyallee nurratti cufuu danda'anii sababa nuti yeroo hunda onlaayinii sanarratti argamnuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa waan haaraa takka WhatsApp irratti argeetiin ture. Already kanaan dura namni yoo argitanii irra jiraattanii hin beektanii argitanii jirtu jechuudha. Namoonni argitanii hin jiraatin immoo iyyuu akkuma kan koo kana itti gammaddu jedhee abdiin qaba. Ani gara kan kootiin hedduu itti gammadeen jira jechuudha. Waan kana argachuu kootiif dur WhatsAppii kanarra hin jiru ture. Kanneen akka WhatsAppii waabee jedhamu tokko irratti jira ture. WhatsAppiitti sun immoo iyyuu ji'aan haaromsi jedha. Innaa uummata qaashtii akkasisaniin jedha. Kanaaf iyyuu WhatsAppii waabii sanarratti jechuudha itti fayyadamaatiin ture waan kana. ግን ji'aan haaromsiisi jedha jechuudha WhatsAppichi suni. Akkasuma immoo akka carraa ta'e WhatsAppii kanarratti dingata osuma jedhee keessa deemuun argadhe jechuudha waan kana. Dhugaa waan baay'ee itti gammadeedha. Isinillee itti gammaddu jedhee abdiin qaba. Warri hin beekin warri beektanii already beektanii jirtu warri hin beekin immoo iyyuu itti gammaddu jedhee abdiin qaba jechuudha. Akkasuma gaa oduudhaan isinitti jalqabeetiin jira. Egaa wanticha keessuma seentanii ilaaltanii itti gammaddu jedhee abdiin qaba. Akkasuma immoo iyyuu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala Tsiggeen kan jalatti argamtan marti keessaniyyuu anaaf haa dhufu yoo yaa isiniin jedheetiin jira. Akkasuma immoo akka carraa ta'ee affeeramtanii yookiin immoo iyyuu dingata viidiyoo kana argitanii gara viidiyoo kanaatitti dhuftanii subscribe gochuu hin dagatina, like, share, koomentii barreessuu hin dagatina, yaada keessan ibsadhaa viidiyoo kanarratti jechuudha. Egaan waanuma bu'aa isinii qabu jedheetiin waraabaa jira viidiyoo kana jechuudha. Bu'aa anaaf garuu akka kan kootitti hedduu na gammachiisee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoota akka kan kootitti isaan gammachiisu jiraachuu danda'u waan ta'eef saba kanaaf yookiin immoo hiriyoota kanaaf waan arge kanaa yoo ta'u qoodee fi gaariidha jedhee raawwadhee waraabuudhaaf dhufe jechuudha WhatsAppii kanarraa. Kanaaf iyyuu wanti ani WhatsAppii kana keessatti argee yeroo onlaayinii jirru jechuudha. Yeroo onlaayinii jirru eenyumtuu akka nu arguu hin dandeenye jechuudha. Eenyumtuu akka nu arguu hin dandeenye gochuu dandeenya jechuudha WhatsAppii keenya. Akkasuma immoo iyyuu kan keenya qofa eenyumtuu akka nu argine gochuu qofa osoo hin taane namoota onlaayinii jiran kamiyyuu arguus hin dandeenyu jechuudha. Kanallee quba qabaachuu qabna jechuudha. Ofii keenya kan keenya qofa cufannee kan nam sanaa hin argina osoo hin taane ofii keenya erga cufanneen booda kan nam sanaallee arguu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf iyyuu akkamitti immoo iyyuu waan kana akka turfachuu dandeenyu walumaan ilaalla. Mee kottaa. Akkasuma osoo gara imala keenyatti imalin namoonni haaraa dhuftan ammas irra deebiidhaan subscribe gochuu hin dagatina, like, share gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo
maamila koo taatanii kan jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Koomentii naaf ka'a. Koomentiin keessan nu jajjabeessa waan ta'eef yeroo hundumaa koomentii waliif kaa'u hin dagatinaa. Koomentiin nu jajjabeessa. Jabaadhu yoo namaan jedhanii nama jabeessa jechuudha. Akkasuma dhaamsa isinii qaba. Dhaamsi ani isinii qabus obboleettii keenya sabboontuu Wallagga Lixaa kan jedhamtu kun linkii asirratti kan argaa jirtan jana jechuudha. Jajjabduu mucaa Oromoo jechuudha. Jabeessaa bara dhaabadhaadha. Garee yoo barbaadan immoo hooggantuu garee keenyatti isinilleedha. Uummata Oromootiif dhaabataa jirti. Saba guddisaa jirti. Xiqqaa guddaa hin jirtu. Hunda isaaniiyyuu wal qixxeessaa jirti waan taateef jabduu mucaa Oromoo kana jabeeffadhaan isiniin jedha. Jabaa ofii abbaadhumatu jabeeffata. Jabeeffadhaa kunoo liinkiin asirra jira. Sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii isiitti dabalamaa. Akkasuma immoo maatii baay'ee horattee jirti waan taateef garee qabnaa. Gareetti dabalamuu yoo barbaaddanis kottaa ishiidhuma dubbisaa. Maatii isee ta'aa fi argachuu dandeessan yoomuyyuun isiniin jedha. Kana hundumaa waan gootaniif galatooma. Egaa asumaan gara imala keenyatti waliin dabarra. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo kunoo waasaappii keessaa seennee jira jechuudha. Banaanna waasaappii keenyaa. Akka waasaappii keenya bananneen kunoo gubbaarra mallattoo tuqaa 3 jirtu kana tuqna jechuudha. Mallattoo tuqaa 3 gubbaarra akka tuqneen barreeffama dhumarratti nu dhufe kana tuqna jechuudha. Waan fi ani garuu baasawii ani afaan Oromoo irra godhadheetiin jira jechuudha. Barreeffamni koo yookiin immoo waassaappiin kan koo afaan Oromootiin jechuudha kan naaf ergaa naaf dabarsu. Kanaaf iyyuu immoo warreen Ingiliffaan reedii taatanii Ingiliffuma itti fufachuu dandeessanii baasawii Ingiliffaanis yoo ta'e Oromoofaanis yoo ta'e barreeffama jalaa kanarra tuqxu siitingii keessa seenuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu gara siitingii keenyaa seenuudhaaf barreeffamicha kana tuqna. Barreeffama kana akka tuqneen dursee jechuudha namoonni gara afaan Oromootiitti jijjiirrachuun isin dhiba jedhee hin yaadu. Kunoo iddoodhuma kanarra dhuftanii mallattoo akka geengoo wanti jirtu kanarra gaafa tuqxan already kan koo amma waan afaan Oromootirra jiruuf isiniif galuu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo san Ingiliffaan isinii dhufa isin immoo mallattoodhuma tana ilaaltanii jechuudha. Gaafa ishee gadi cuqaastan biyyoota garaagaraa afaan garaagaraa isinii fida. Already amma kan koo tokkoffaa afaan Oromoo, lammaffaa Ingiliffa, sadaffaan Amaariffaan jira jechuudha. Akkasuma tartiibaan gadi bu'a jechuudha. Akkasitti argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu amma wantan dhufeef yookiin immoo ergaan isiniif dabarsuu dhufetti walumaan dabarra jechuudha. Akka dhufneen egaa siitingii keenya keessa seennee wanta sana argachuudhaaf mallattoo qulfii tana tuqna jechuudha. Mallattoo bantuu isii kana osoo hin taane akka qulfii bantuu osoo hin taane ishee cufamtee jirtu gaanii ishee cufamtee jirtu kana tuqna jechuudha. Al tokkoon akka ishee cuqaasneen wantoota baay'eetu nuuf dhufa jechuudha. As keessatti wantoota baay'ee nuuf dhufa. Piroofaayilii keessan akka namni hundi arguu barbaadanii gubbaarra kaawwattu jechuudha. Yoommoo maamila keessan qofa ta'e maamila qofa eenyumtuu hin arginu jettan immoo noobadii irra godhattanii dhiistu dhumarra keessanii jechuudha. Eenyumtuu akka hin argine gootanii isa Ingiliffaan noobadii jedheet kaa'ama. Akkas gootu Oromoffaan eenyumtuu jedha kunoo. Akkas isiniin jedha uummata qashtii akkasuma wantoota baay'ee jechuudha as keessatti seentanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Dhumarra kaa'een jira nama waan hunduma isaa as keessaa dhumarra kaa'een jira. Baazawiika waan hunda keessa akka nu jalaa hin dagatamne yookiin immoo akka sa'aatiif yookiin immoo sagalichi nu jalaa hin fagaanneef waan dhufneefitti haaseen nu dursineetuma jechuudha. Egaan kunoo tokkoffaa kanarra kan jiru jechuudha. Akka dhaqnee siitingii keessaa dhufnee mallattoo gaanii qulfii sana tuqneeni akka dhufnee seenneen iddoo kanarra dhufna jechuudha. Iddoo kana tuqaan al takkaaf cuqaafannaa. Okay, akka isarra cuqaafanne kunoo jala kanarratti nu dhufa jechuudha. Antiniin onlaayinii jiraachuu kan ku'e cufachuu yookiin eenyumtuu akka argu kun immoo eenyumtuu akka argine gochuu kan danda'u as iddoo kanarraa jechuudha. Iddoo kanarratti nama hundaaf jedhee jira jechuudha. Nama hundaaf kan jedhe yeroo amma isin gaafa dhaxxanii ta'u seentanii irra godhatanii jirtan yoo ta'e
ingiliffarra godhatanii yoo jirtan afaan ingiliffaatiin isinii hima jechuudha. Ani immoo already amma oromoffarra godhadhee waan hin jiruuf afaan oromootiin nama hundaaf jedhee naaf kaa'ee jira jechuudha. Ani immoo nama hundaaf kan jedhu sana hin barbaadu waan ta'eef fideen isa kanarra kaa'a jechuudha. Isa kanarra gaafan kaa'ee eenyumaayyuu arguus anallee na arguu hin danda'ani jarri sun jechuudha. Anis isaan arguu hin danda'u. Isaanis na arguu hin danda'an yeroo online seenu jechuudha. Baasabii mee ammuma bilbila tokkoon seeneen mee ilaala jechuudha. Duubatti deebi'ee amma irra galcheen jira. Kun dhumarra kaa'een jira. Ofirraa cufeen jira jechuudha. Mee nan dubbisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo online seenu eenyumtuyyuu kanarra seenaa tsiggee fakkeenyaaf anis mee kan biraa tsiggee kan jedhu jira waan ta'eef mee ofumaafin of dubbisa dhufee Sachirazo bilbilichiyyuu bilbilichiyyuun jiru na harkaa badee jechuudha. Ofumaafin of dagadhaa argitanii uummata qashti. Fakkeenyaaf anamma onlaayinii isirra galeen jira jechuudha. Amma bilbila isa biraatiin onlaayinii seeneen jira meemee hayi jedhaa jechuudha. Yeroon ani barreessu qofa barreeffama barreessaa jira yookiin immoo sagalee qabaa jira kan jedhu qofa na argisiisa malee akkanani onlaayinii jiru onlaayiniidha jedhee gonkuman argisiisu jechuudha. Fakkeenyaaf hayi barreessaa jira jedha la argite barreessaa jira dhaabeen jira amma barreessuu dhaabeen jira in dhaabate jechuudha. Ergeen jira qoy argaa jirtu dhufeera barreeffamichi naa dhufe garuu onlaayinii jiraachuu koo gonkuman argisiisu argitaniittu onlaayinii jiraachuu koo gonkuman argisiisu jechuudha. Migarma nagar እና waan nama dhibudha jechuudha dhugaadha. Ana baay'ee natti tole jechuudha wanti isaanii. Fakkeenyaaf yeroo bakka yookiin sagalee qabuudha fakkeenya sagalee qabuuf hin jedhaa jira. Sagalee waraabaa jira jedha la argitanii sagalee asirraa amma sagalee qabuuf hin jechaa jira jechuudha. Sagalee waraabaa jira kan jedhu gadi lakkisa mee hin arginamu sagalee gadi lakkisa gelakkiseen jira baheera argitanii sagalee gelakkiseen jira garuu sagalichi naa dhufe onlaayinii jiraachuu koo gonkuman argisiisu jechuudha. Harkaa jirtanii innaa waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Hedduun itti gammadanii onlaayinii jiraachuu keenya eenyutu nuun argu garuu akka namni sun nuu barreessaa jiru yookiin immoo sagalee nuu qabaa jiru yeroo isaan mallattoo isaan itti gochaa jiran sana nuuf argisiisa malee onlaayinii jiraachuu keenya gonkumayyuu ati amma nama biraa faana abbaa barbaade faana yoo nani haasa'aa jiraadhe namni biraa na arguu hin danda'u. Sagalee qabaa sagalee nama sanaa waraabaa jiraachuu koo yookiin immoo nama sana ani dubbisaa jiraachuu koo nama ani dubbisaa jiru sana qofatu yeroo ani barreessuuf yeroo ani sagalee qabuuf na arka malee isayyuu na arguun isaa ani onlaayinii jiraachuu koo nan argu namni sun jechuudha. Ani onlaayinii jiraachuu koo gonkuman namni sun nan argu giin yeroon ani barreeffama barreessu yeroon ani sagalee waraabuu fi achirratti mallattoodhaan waan akkanaa sii gochaa jira sagalee sii waraabaa jira sii barreessaa jira kan jedhu argisiisaaf malee namni kun onlaayinii jira tsiggeen onlaayinii jirti kan jedhu hin argisiisu jechuudha. Gonkumaay hedduun jaalladhe kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu hin jaallattu jedhee abdiin qaba waan kana itti fayyadamaan isiniin jedha. Wantichi isaa waan nama dhibu miti waan daqiiqaa xiqqoo keessatti dhaqxanii sirreeffachuu dandeessanidha. Dhaqaatii sirreeffadhaa waan gadi buustan omaa hin qabu mataa isaa kan danda'e of keessaa qaba waan ta'eef dhagaa sirreeffadhaan isiniin jedha hundumti keessanuu akkasitti. Kanaaf iyyuu ammas immoo marsa lammaffaa irratti immoo wanta biraa isinii qabadhee dhufa waan haaraa ammas waan hin qabadhee dhufuun qaba jechuudha waan isif fayyada jedhee yaade. Kanaaf iyyuu wal jajjabeessaan isiniin jedha hundumti keessanuu wal bira dhaabadhaadha. Egaa namni tokko yoo viidiyoo tokko gillakkifatee viidiyoo sana waliif yaa ilaallu walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannuun isiniin jedha hunduma keessaniin obboloota kooyi. Kanaaf iyyuu sagalee santiin dheeressuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Yoo isin fayyadee yoo jaallattan itti fayyadamaadha. Yoo hin jaallattanis immoo laayik godhaa bira darbaan isiniin jedha. Kana hunda waan gootaniif galatooma. Oraa bulaa deebanaa. Baay baay. Waan madura ol waaqarraa sagalee tuuture nu jaalatee dhufee foon uffatee du'arraa nu fure. Erganii dhalatee nu waamamne maatii tokko taane hanga faana gayaa Yesuusiin boqonnaa arganne. Erganii dhalatee nu waamamne maatii tokko taane hanga faana gayaa Yesuusiin boqonnaa arganne.
ijoollee waaqayyoo jedhamne dakkaan himamne seexanni nu bituu hin danda'u lammii jijjiiramne ijoollee waaqayyoo jedhamne dakkaan himamne seexanni nu bituu hin danda'u lammii jijjiiramne seexanni nu bituu hin danda'u lammii jijjiiramne seexanni nu bituu hin danda'u lammii jijjiiramne.